qarshiin kiisiin jiru gatii nyaataa olkaa shiroonis qaalee shunkurtiin akkasii humna namaa qofaa biyya narra kasii yaa rabbii dubbadhu dhugaanoo si bira nu gaafachuuf deemu qilleensatti bira. Wareegama wanti guyyaa rabbiin jedhee nangatu beekta soo nama kanaaf jechuudha gadduma isinitti dhaga'ame irra kaawwadhaa yoo namni isinitti yoo gammade isaa gammadu kana caalamee hangam isinitti gammada gaafa xiyyaaraan uummanni keenya dhumaa turan iyyuu suuraa gadi galagalchanii nurratti sirbamaa ture amma hoo du'a mucaa kana hoo qabanii amma reeffa dhowwataa jiru jedhan miti dhugaadha. Waan akkasii sagaamaa jira. Reeffa kan baay'ee jiru. Dhokfataa jiru ijoollee itti baasaa jiran ijoolleen marsanii jiranii uffata gisimii isaarraa isa kan fuudhee jedhaa jiran beektaa gisimiin maal madaadha doktorumtiyyuu nawwee jira ijoollee dhowwaa jira jedhu feesbuuk irraa kan argee dhufe beektaa amma. Abbo uummanni keenyi ani maal godhame yaa rabbi qalbiin koo na cabdee jirti ani hooma dubbachuu hin danda'u yaa rabbi ati dubbadhu wallaahi laazim. Madaa irratti madaan nu dabalame dhugaa rabbi inni kaan osoo nurraan qooriin ammas nutti dabalame. Rabbi naa dubbatu uummata keenya. Oromoon tokko jechuun immoo tokko miti wallaahi Oromoon tokko miti rabbi tokko isaan hin godhin dhugaa rabbi. Wanti uummata Oromoo Wallaggaa irra ga'e kutaa 11 rabbii wal geessee waan nu agarsiisu. Hanga nuti qalbii keenya cabne hanga haadhi keenya ilmoo ishee reeffa ishee waallachuu dadhabdee qalbii ishee cabne. Wallahi laazim rabbi danda'a kutaa 11 hundaa waliin haa ga'u. Wanta akka dubbachuun. Shangullitii boo'inaan argina jaalladheedhatti. Dhaabtaabii godhaa amma shangullitii boo'ichaa argitan. Dubbannes waan boosnu hin qabnu. Wallahi akka qalbiin keenya nu bade akka qalbiin uummanni Wallaggaa bade kutaa 11 rabbiin waliin haa ga'u. Warri nutti gammadanis jazaa keessaan rabbis haa geessisu nu agarsiisu. Wanti warra gaarra ga'e kutaa 10 hundarra isinirraa ga'e nullee ijaan sin agarsiisu. Gaafa uummanni keenya dhumu kan dibbee nutti dhaatan isin. Wallahi lafee keenya nu cabe akkuma lafeen keenya. Mucaa gandatti illee leellisina mucaa kun Oromoo maraatu jaallatu. Mucaan kun Oromoo biratti jaallatamaadha. Wallagga hin jedhina. Har'a kan eegalarra mucaa kana keessaa jiru ijoollee Wallaggaa qofa ijoollee Oromoo. Ijoollee Wallaggaa qofa kan biyyattii Itoophiyaa keessatti ari'amee akka harree akka sareetti ari'amee akka saree bataskaanaatti ari'amee tumamu ijoollee Wallaggaati. Boone abdii ilma sabaa kana biloogoo ina jalaatiin. Kuuloo abbaa keeti. Biloogoo nurraati. Iji haadha kee habadu. Dhaqee haadha kee akka nuti gubadhu osoo deemsi haadha keeti. Haadha raawwa. As keessatti addabaabayii keessatti ajjeesanii namni dubbate hin jiru. Rasaasatti roobsanii ajjeesanii Oromoo inni calliftee awwaaltee galte. Dheengadda mucaa taarikuu illee akkasitti tumanii caccabsanii ijisaa haga ijisaa jaamu godhanii inuma calliftee Oromooni. Har'a immoo mucaan kun yeroo muraasa gidduuttis nama sirba baagaadhi baasuudhaaf qopheeffataatti jiru hojiirra jiru ture. Hoteela kana keessatti du'aan isaa argame. Eenyu akka ajjeese hatta hospitaalummaan sun iyyuu hin dhoosani madaa isaa dhoosan jedhan achiin ijoolleen humnaan uffata irraa fuudhanii madaa irraatti argan. Maalidha kun jennaan sobanii opereeshinii goonee jedhan qaama isaa madaadha jedhan. Waraanamee du'e mucaan kun jechuudha. Aleksiifaa fuudhanii bara madaa isaa irraa dhowwatanii jennaani Aleksiifaan naqanii giddiidhaan humnaa irraa fuudhanii abalala mucaan jireenya qabu gisimiinsaa bakka adebbaadebbatti jireenya qabu gisimiinsaa amma dubbachiisinaa dhiisa. Ijoollee galchaatii yaada jiru. Waan baay'een dubbatii naami akka tuuqa. Waa baay'ee dubbachuun faayidaa tokko hin qabu. Dhugaa rabbiin itti baa jiraan. Wallahi waan dhageessu hunda keessuma keessanitti qabadhaame wallahi laazim qalbiin nu baddee jirti beeka waan dhageessu hunda. Taamiruun deeggarda kana garabame taamiruun gidaniittu wanna godhamee fi alaa fi keessaan duulamee mucaa akka yaala fayyisne jechuudha. Ijisaa gammaala argaa jiru. Kan ammoo mucaan kun amma dhimma siyaasaatti illee hin qabu achi naqamteedha. Ari'amee tu waggaa mee gurguruu dubbuudhaan guyyaa 2-3 mataa wal qabadhee finfinnee jiraadhaa jedhee dhufe jechuudha. Kuroo har'a hoteela keessatti ajjeesanii
Kaamaan jedha beektaa yeroo baggattiisu komentii jalatti mana dhugaatiitti ijoollee wajjin rukute. Kaan immoo machaa'ee ishiin machaa'ee gisimii isaa maal takkana bakka 8 bakka 9 waraanamee jira sakkii Bilisa dhaqqisiisa. shaangullitti boosuun ergina asirratti. Shaangullee boo'ichaa isaa yaadu. Kanaafuu keenya ishii waalama yookiin waa sadiitu na dhibaa jiran. Dhimma wallagummaa keenyaati immoo dhimma oromummaati immoo maaliif wanna akkanaa ijoollee wallaggaa bichaa irratti raawwata. Akka ganda biraa irratti raawwatee hin beeku. Komisii yoo ta'es ari'amuu yoo ta'es Waktu agar kamu udah meaji, sana kamu yodes balik. Rakko umat Oromo kita kurang nurra kamu yo rakko mana kamu jadi. Rakko kenyagenya bapan deh cuman. Sini galle, baru Oromo untuk komit. Amma sarras borde Rabbin untuk kosen gol Oromo. Rabbin apa sih untuk kosen gol itu. Baca Oromo itu hotel sana, Oromo itu hotel. Boni, capek kan sih Boni. Wanti sini kalau lubbuu namaa keessatti dhabame Oromummaa wajjin wayyaa jilee gadi bu'u wayyaa. Oromoo kutaa kudha tokkotu Finfinnee keessa jira. Har'a mucaa kana duudhanii yoo gisee diraamaan hojjetu. Gisee inni wanta adda addaa irratti affeeramee diraamaa geessoo dhaqanii jaban ilaalanii har'a garuu dura isaatti namni tokko hin dubbanne. Garuu gurraa Oromummaa walitti qabnaa, biyyummaa walitti qabnaa jenna. Kana wajjin teenya Oromoo machuudha jechuudha. Shaaranii dhiisnee kan Oromummaa keenya. Ifama warra shaangullitti boona jalatti barreessitan mootii simbira. Kudaan godhanis jirtan ishii. Barana yeroo boleessi keenya kana Finfinnee keessatti tumamee jechuudha. Shiftaan garabtee birrii fudhattee jechuudha. Hin keessan zimmettanii waa tokko hin duulle. Yoo gargaartanii warri alaa doolaara 5 waan kudhan caalaa waliin isin gargaartanii. Meen bulfannaa dubbii kana dhiisa waan namaan dubbatina. Meen bulfannaa Gaaraa dhasee. Ganaa dubbannee maaltu jira? Amma mucaa kanatti mee waan dubbatina mee dhiisa. Mee callisaa qeellan bu'ee callisii caffee dubbadhu baga nagaa. Bakka jiraattanii yoo nageessanii gaddaa fi akkuma itti jirtanittu lubbuudhaan warra jiraattan iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Gadda waliin dabarfachuudhaaf iddoo kana dhufee simbira ergachaan ture nagashuu didee wanni I don't know maal akka ta'e hin beeku connection ta'e hin beeku. Maal isiniin jechuun barbaada walumaa gala yeroo of eeggannoonis akkaan barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana wallagga taatee jennaan of eeggannoon akkaan si barbaachisa biyyattii guutuu keessatti magaalaa Finfinnee qofa osoo hin ta'in jechuudha. Maaliif wanni isaan karoorfatanii deemaatti jirani Boni komenti lalu kan adi meni nak kena boni. Yo kamu komenti cufi, Boni komenti cufi bakka debat komenti cufi berbanu komenti kita. Ini nabas, wafani nabas, mau itu kau dokan komenti. Komenti cufi berbanu. Miuti kau ada komenti dah. Walumaa gala namni tokko dhalootaan wallagga ta'ee jennaan waraqaa isaatu ilaalama. Yoo ammoo akka beekumsa isaaniitti hoteelli sun nama tokko wallagga ta'uusaa osoo waraqaa isaa ilaaliin kan beeku yoo ta'e kan akka ishee keessummeessitu dhalaatu itti ramadama shamarrantu itti ramadama waan jedhamaa jirutu dhagahamaatti ture. Keessattuu beekamtii nama qabu taanaan no question gaaffii tokko hin qabu jechuudha. Of eeggannoo hin qabdu taanaan kophaa kee deemtee bulta taanaan kan isaan si jalatti ramadan shamarrani. Hoteelli biyyattii keessaa akka jirutti waan kana irratti xiyyeeffatanii jiran. Ijoolleen keenya baay'een isaanii hin beekan. Miseeja walii dabarsaa, dhaamsa walii dhaamaa. Yoo sagalee keessan namni dhagahu jiraate of eeggannoodhaan kophaa isaanii hoteela kan qabanne. Shamara tokko amananii akka jala hin deemne. Yookaan mootummaan waan kana qindeesseetu ijoollee keenya irratti xiyyeeffataa jira jechuudha. Akkuma isin beektan eessatti akka konkolaataan dhaabbatee dhufanii hoteela qabatan namoota ni beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waan irratti xiyyeeffatamee jiru of eeggannoon isaanii akkaan barbaachisaadha. Akkaan barbaachisaadha. Gaddi keenya garuu amma namni kun waraanameeti kan du'e. Kan waraane dhiira isaa ta'u dhalaa isaa ta'u. Hoteela sanatti garuu sagantaatti itti kennamee jira. Namni akkasii yoo dhufee kan qabatu ta'e ilaala ofirraa eega murtii ajjechaa irratti fudhadhaa jedhee hoteela hundaafuu kan dabarfamaa jirudha jechuudha amma yeroo ammaa kana keessatti. Keessattuu ijoolleen keenya wallagga irraa yeroo dhufan eessa akka dhaqan eessa akka qubatan hundi keessanuu hundi keenyatu ni beekna. Garuu of eeggannoo barbaachisaadha yaa ijoollee keenya dhaamsa walii dabarsuutu gaariidha. Boo'icha keessantu ol na baase maaliif boo'icha tun taane dhaamsa dabarsaa warra lubbuudhaan har'a lubbuu isaanii baafachuuf jireenyaaf bahanii dhufanii achi jiraachaa jiranii fi dhaamsa duduu barbaachisaadha. Gadda qofa boo'icha qofa sun taane gaa akkuma beekamu gaa wanti dura deemaa jiru beekamaadha. Gaddinaadha. Gadda qofa miti. Gadda qofan tahinaa. Gadduun eessaa oolaa miti. Boo'ichi eessaa oolaa miti. Garuu asirratti hin boo'inaa. Jabaadhaa. Ni hinjifannaa. Tokkicha du'e kanaafi humaatamatu dhaqee leenjifamee hidhatee wobootti gala jechuudha. Mootummaan kana hin beeku. Kanaaf ofii isaatiin
harkaan lafa of qabachiisuu deemaatti jira mootummaan kun jechuudha. Kanaaf jabaadhaa malee hin boo'inaa wal jajjabeessaa miseeja walii dabarsaa warri biyya keessaa isin dhaggeeffachuu danda'an warri isin bu'aafii jirtan wallaggarraa dhufanii haala isaanii aanja'een haala isaanii danda'ameen isin dhaggeeffachaa waan jiraniif of eeggannoo dhaamaa fi shamaran irraa hoteelarraa maalirraa isaan uummata keenya akka itti nyaachaa turan waanuma beekamu waan ta'eef. Tigraahin kan bilisoomte kan jalqaba ofirraa kuffiste shamaran seetiin kan isheen gabrummaa jalaa obbaafte. Diinatti ramaddee jechuudha. Shamarran seebi diinatti ramaddeetu diinni sun ishee jala deema isaan hin galaafatan jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo gochuu qaba. Waa hundumarraa of eeggannoo gochuu qaba. Mootummaan kun kan xiyyeeffatee jiru barumsa wallagga qabuuf dandeettii barumsa wallagga qabuufi kanaaf kan inni ajjechaa fi wanta hundumaan wallagga irra kan xiyyeeffataa jiran wallagga immoo isaaniif jilbeenfachuu hin danda'u kanaan. Ajjechaa nama tokko lama jumulaadhaanis ajjeesuutti jira. Jumulaan ajjeesuutti jira hin dhagahamne malee. Magaalaa Finfinnee hin taane malee jumulaan ajjeefamaatti jira uummanni Oromoo wallaggaa jechuudha. Kanaan jilbeenfachiisuu hin danda'u jabaadhaa of wal jajjabeessaa miseeja walii dabarsaa dhaamsa gaarii walii dabarsaadha. Isin dhagahanii of eeggannoo isaanillee jabeeffachuu danda'a. Warri magaalaa Finfinnee keessanuu jiraachaa jiran jechuudha ijoolleen keenya. Galatooma baay'ee tokko natti dhagahamee jira waan ta'eef kanumaan isiniin jedha. Caffee ilaali wanni kun har'a hojjetamaa hin jiru beektaa bubbulee jira waan nama dhageesse kana kallattiidhaan ijoolleen iyyuu poolisii keessa jiran dhageen jira ijoolleen naannoo jechuudha kan poolisii Oromiyaatti iyyuu poolisii keessa hojjetan. Wanni kun bubbulee jira garuu wanni si ajaa'ibu tokkoo fi wanni si gaddisiisu tokko utuu kutaa biraarratti akkas raawwateeti sin aarsu beektaa ijoolleen makeenya bichaadha. Ijoolleen makeenya yeroo alaa gara illee kan daffaramuu barbaadu teeratti ijoolleen makeenya bichaadha. Yeroo barumsa illee gara Finfinnee kan dhufan kan daffaramuu barbaadu ijoollee makeenya bichaadha sii galee. Maaliif amma saaba ijoollee keenya nama meeqatu hojii irraa ari'amee jira. Dhugaa dubbachuutti nama meeqatu hojii irraa ari'amee dhufee siin kan lafaa dhufee baqattummaa meeqatu qorataa jira. Kanaaf iyyuu nuti mootummaa qabnaa jennee hin abdannu wanti nu abdannu ijoollee keenya Finfinnee keessa jirtan of eeggadhaa karaan dura labsii labsanii turan namooti waan kana beekan FB isaa irratti maxxansanii turan. Sii galee. Yaa amma kaleessa sooshaal miidiyaa. Kanaaf iyyuu wanti nu gochuu qabnu asirratti ilaal dhaggeeffadhaa. Firaan qabdan dhugaa rabbiin sitti baadhaan Oromoo jennee gisee Oromoon biraa cabu duukaa cabaa jirra. Kanaan cabaa kana sadaffaan nutti dhufe yookiin sadaffaa yookiin afuraffaan yoo bicatilaa kun akka mataa kiyyaatti sii galee garuu cabinu cabnee jirru kana achi caala. Abdiinaa biraarraa hin qabnu abdiinu qabnu tokkittii waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf iyyuu kana kan hin dhumaa jirrus inni kan biraan beekumsi keenyaa fi barumsa ijoolleen keenya qabxii gaagaa karaa xiyyaaraattis karaa maaliittis qabxii gaagaa fiddaa jirtudha. Kun immoo dudduubatti nu deebisu kun sammuu nu jechuudha. Jabaan keenya nu keessaa du'ee fi haara nama 8 nama 9 hidhatee bosona seenaa. Sii galee jabaan keenya nu keessaa du'ee fi jechuudha. Haara nama meeqatu sagalee nu ta'aa jira. Kanaaf iyyuu isin anis akka mataa kootiitti wanti nu dabarsuu qabnu yaada caffee irraa ammaati. Kan kanarraa hafe biyya ormaa keessatti illee of eeggadha. Dhugaa rabbiin sitti himaa jiraata. Biyya jirtanitti illee of eeggadhaan kan biyya keessaa dhiisa. Isa ammaa immoo biyya alaatii fi biyyoota arabaa keessatti isinitti sakkiinii hudduu keessatti suquuf deemaa jirti gadheen. Baalagee jechuudha. Maaliif namni dhiiga dhugee bare haaraan galfatu bare dandeen ta'u namni birrii nyaatee gubboo nyaatee bare. Kanaafiyyuu jennaan wanti isinii galuu qabu wanti isin dhaga'uu qabdan har'as boris sabni keenya nu keessaa miidhamaa jira miidhamaa jira. Kan footoo fi sooshaal miidiyaan fide bichaadhaan maqaan duraa jiru. Garuu kan hin finne meeqatu jira. Hoteela keessatti rashaamee du'aan isaa gadi beela qabee dhufamee waalamaa jiru meeqatu jira. Mucaan kun ammoo dhimma siyaasa tokkotti siin qabu yoo qabaate illee hin dubbatu argitanii jettan. Sii galee asirratti dhufee waan godhee dhiisee deemuudhaaf kalas. Har'a garuu reeffi isaa hin kennamu maatiitti akka jaalumdeessaa ta'aa jira. Bakki inni waraaname hin mul'anne inni dhaaltanii jedhanii ijoollee irraa cunqurtaa jiran xeerroo fi qarra jechuudha. Akka hin taanetti eleksiifaan jechuudha kun irraa saaqanii ilaalanii madaa gara shanii immoo gara afurii ergan jechuudha. Kun lafa isaa irra saaqan bichaadha. Garri hojjaa isaatiin gadii luka isaatiin gadii mudhii isaa kun waan haasa'u macinni. Kanaafuu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi. Amma hoteelli sun eessa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Hoteelli sun hoteela eessa akka ta'e naannoo kamitti akka ta'e hundumtuu nami beekeera ijoolleen keenya beekaniiru jechuudha. Akkasii miti? Yaa hoteelli beekamaadha.
hoteela beekamaadha. Hoteela dhokataa miti. Hoteelli sun haga ammaatu hojiirra jira. Silaa otoo keessatti argamame. silaa otoo Oromoon tokko taate hoteelli sun sa'aatii matana cufamuu qaba ture. Hoteelli sun itti marfamee Hoteela lubbuun namaa keessatti badhaafamte gammaa dalaga ture. Hin dalagu ture Ani silaa immoo waan cufamuu qaba. isiniin jedhu jara keenya hundi keessanuu ijoollee wallaggaa cufti keessan uf eeggadhaa. Maaliif ree warri dhumaa jiran wallagga keenyadha beektu miti. Lafa jirtanitti iyyuu uf eeggadhaa. Kutaa Oromoo kutaa kudhanitti hin maxxanina. Sababni isaas maali beektu? Gaafa kutaan Oromoo wallagga Kunis gaafa sirrii isaan miti. dhumaa turan silaa Kunis sirrii sagalee no dhaggeeffatu. Maxxaniinaa gaafa jettan kunis sirrii miti waan itti No waa dubbat dhaggeeffatu Akkasiin maxxaniinaa akkasiin maxxaniinaa no dhaggeeffatu Habiibti sababa siin gaafa waa jedha. dubbattan No ilaalaa Habiibti otoo gaafa silaa Oromoo wallaggaa fi silaa sagalee soo ta'e gaafa uummanni wallaggaa dhumaa jiran silaa maal nama ijoolleen keenya dhaggeeffatan waa tokko gochuu hin dadhabnu waa ta'u gochuu hin dandeenyu garuu arrabaanii tokkoffaadha laa nuti arrabaa marzii wal keessa kaa'u marzii badhaasuu tokkoffaadha garuu hojiidhaan hin jiru waan isaan akkasii kana saba Oromoo keessatti hin facaasinaa. dhaggeeffadha waa urjiin nu gaata jette maaliif beektaa kun utuu ganda biraatti argeeti yookiin arsiitee hoteelli sun cufameera goleetti dhaggeeffadhu qoy akkas hin jedhin dhugaa qabdi mucaan utuu ganda biraatti yoo hoteelli sun marfamee cufame poolisiidhaanis dhagaadhaanis jinniidhaanis waan fedhe cufamee jira jila cufame garuu mucaan hin du'ee bulee achi keessaa eebbisaa gadi ba'ee hoteelarra biddeena isaa hojjetaa jira keessummeessaa jiran lee maal jechuudha kun wallaggaa ta'uu kee qaban situffachuu keetti beektaa miti ree kanaare Oromoo walitti qabnaa Oromoo lafaa keenya tokko rabba faansi tokko hin godhin abarbadeessummaa Oromoo dhugaa rabbiin isinitti maa jiran waan hin taane hojii Oromummaa himachuudha jechuudha adhee galte gandatti galtee teessee jechuudha sammuu keenya gaa jigee jechuu wayya dhugaa rabbi maaliif utuu ganda biraa ta'e yoona hoteelli sun jechuudha cufameera hoteelli cufamee poolisiin dhuftetti marsitee biyya keessaa biyya alaatiin hiriirri kee jira YouTube irra yoo sila fotoon isaa macee jira, Facebook irra yoo fotoon isaa macee jira. Hoteelli sun sila to'annaa jira ooleera. Bilbila isaatii wajjin, lakkoofsa barii isaatii wajjin. Maaliif akkas hin jedhinaa jettan? No akka miti dhaggeeffatu sabboon ijoollee wallaggaa akka adamfamaa jirtu ni hin beeka. Akka adamsanii ajjeesaa jiran hin beeka. Garuu jecha hin taane wal keessa facaasuu jecha hin taane miti waan qabatan keessanitti qabaddaa. Jalqaba jechuun asii foon jechuun maal dubbataa turte feesbuukii isaa irratti maal maxxansee jedhaa turte yeroo sanas jala turte sababa wallagga ta'e bakka inni barbaadamee itti qindeeffamee mucaan kun galaafatan miti ati immoo har'a Oromoon dhufaa jiraa jirti feesbuukii irratti baasee jira mucaan. Ijoolleen hagaarraa dhaggeeffadha hiriyoottan isaa nama doorsisan iyyuu anaan nama natti himetu jira hiriyoottan ammaa isaa iyyuu dura kaa doorsifame. Injira. Ilaawwan akkasii raayidoo fi eeggataa jechaan hin tuqe. Hayyaa gadaleetti. Mucaan waa lamaaf du'e. Waa lama inni du'eef tokkoffaa wallaggummaa isaati lammaffaa oromummaa isaati. Wanni biraa tokko hin jiru. Kanuma waa biraa jiru. Waraqaa kee ilaalanii guddina qosi galchanii si bulchu. Waraqaa kee wallagga taanaan hin bultu seeraan. Buluun dandeessu yookaan si ari'an yookaan ol galchanii kun akkana si godhan jechuudha. Uummanni wallaggaa Finfinnee keessa jiraachuu illee dandeessu mirga illee hin qabdu beeki. Osoo nuti mirga qabaanne jechuudha. Har'a sekeendii gidduutti caffee kun waan haaraa miti barturee jiraaf yeroo ijoolleen keenya asii godina lixaarraa baarraa ka'anii Finfinnee dhaqanii eessaa dhuftee yeroo jedhanii wallagga mattaagaa kee viidiyoo yeroo isaan mattaagaa itti kennanii irraa fuudhanii ittiin deebisan. Meeqatummoo tokko jedhee kan biraa himatee dhugaa dubbachuun maali? Dhugaadhaan sun hin ta'u meeqatu mattaagaa ganda biraatti hin baafatee hojjechitaa jira lubbuu isaa bulchuuf maal isaa bulchuuf jecha. Maal badiin keenya shi? Badiin keenya maal? Nama meeqa baratanii diina guutuu baratanii immoo jijjiiruun isaan gube yoo ta'e kuwaa biraadha. Kanaafiyyuu yennaan dhaabni namni tokko laal dhugaa dubbachuun namni tokko dhaal Oromoo biraa wajjin walitti kutaa qabna maal walitti qabna jinni walitti asirratti nuun hin jedhina. Bakka. Namni walitti wanta akka qabnu utuu Oromummaa walitti qabaanne Arsii barargee beessarraa kee duulee dhaqee hoteela sana caccabseetti caccabsee achiisee balleesseera. Si galee? Akkuma jedhaa jiranii akkuma jedhaa jiranii bakka kumaaraatti. Kana miti mucaan utuu hin du'in ibsate. Ishii utuu hin du'in ibsate barreeffama isaa sana immoo silaa utuu kan dabiraa ta'e jechuudha. Meeqatu iskiriinshit godhatee fudhatee iyyee ka'aa jira. Utuu mucaan hin du'in lubbuudhaan qaqqabatanii jechuudha. Amma yoo kana ilaalle egaa haalli ittiin xaluu dandeenyu of eeggannoon illee waan nu baasu miti. Maaliif jennaan? Nuun baasu obboleessu caffee of eeggannoon nu baasu hin jiru. Of eeggattee isa kam dandeessa kunoo dhalaa sitti ramadanii jiru. Shellee sitti ramadanii jiru. Magaala see birisoo isheen gurgurattee bar sitti ramadanii jiru akkamitti of eeggatta?
Akkamitti of eeggattame? Namni diratee jiistee haara galfattu hin jiru. Mana kireeffatte sitti ramadan. Leencoon suma deengannaa dhoorgamaa jiru. Magaalaa gurbaan tokko hin beektu nama ijoollee nama lama jechuudha. Warra Dambidolloo irraa xayyaara tolchani magaalaa Finfinnee dhufanii hayyama mootummaatiin dhufanii amma ijoolleen sun nama 4 tahanii osoo magaalaa Finfinnee keessa deemaniitu duubaan ijoollee kana keessa tokko rukutanii jechuudha. Sana booda hospitaala gale amma yoona hindu'aaf hin jiraasa namni beeku hin jiru yeroo sana koomaa galchani ICU keessa galchanii jechuudha. Rasaasaan rukutame nama 4 keessatti ijoollee sana mootummaatu yaame xayyaara akka seenanii tirninkii godhaniif hayyamee fi wajjiniin jechuudha. Abiy Ahmad mataa isaati kan hayyameef ijoollee kanaaf akka isaan magaalaa Finfinnee dhufaniif. Garuu kan isaan rukutamanii har'a hospitaala galan du'aa fi jiraan isaanii namni beeku hin jiru amma yoonaattu hin himamne jechuudha. Rukutamuu isaanii qofa dhageenye. Eessa jiru amma ijoolleen sun? Eessa jiru? Yookaan du'a ajjeesanii mawwaalamee jira. Maaltu sagalee ta'a Oromoo? Wallaggaa maaltu dubbatame? Yoo Rabbii dubbatee Ani hin beekne meeqatu jira miti mee dhaggeeffadha. Ani ijoolleen obbolaan kiyya. Jara Finfinnee gaafa dhufan isin dhaggeeffadha. Wallaahi mucaan obboleettii kiyyaa hojiif jecha Finfinnee dhufee hojii barbaaddachaaf jecha battaakaa isa waan Wallagga jedhuuf jecha adeemfamaa ture inni jalaa miliqee hiriyoottan isaa meeqa hagaarraa hidhamee jira jechuudha. Buraayyuu keessatti hidhamee jira. Sababa battaakaa isaanii Wallagga jedhuuf qofa. Hagachi kee jiraata battaakaa achi keessaa baafatanii achi keessa jiraachaati jira. Inni kun hin beeku. Maal haa goonu waliin mari'achuuf gadda qofa boo'icha qofa osoo hin taane. Garuu nuti gaafuma kaan qofa kaane ijjina. Gaafuma waa tokko nurra ga'e qofa kaane. Amma boone caffe akkasi keessaan wal qabaadhaati waan ta'ellee sooretti inni mootiira jirti erga silaati. Humti keessanuu gaarii oola jennee yuutuubii irra waan jijjiiru laallee feesbuukii irrallee miidiyoota waan garaagaraallee namooti asirratti beekamtanii akka dubbistanii yaalii gochuudhaani awwaala mucaan kalas amma wanti gaggeeffamaa jiru wanti ijoolleen biyya gadhiitaa jiran reefi mucaa dhowwatamaa jira. Du'a isaanii dhowwatamaa jira. Waan jedhu jira. Waan kana ammoo as bichaa dubbisuun dubbichaa miti feesbuukii irra si galee. Facebook dari tu kami mootummaallee qaamni maallee arge ijoolleen keenya biyya jira illee warri dhageenya sama walitti jiranii warri baa ijoollee tokko tokko inni tokko hin qaban oddonyaa isaa hedduun jechuudha. Kanaaf iyyuu innaan isaanitti illee akka himne ijoolleen biyyaan keessaa laal duula bananii mucaan akka inni awwaala foon goona. Asirratti immoo namni tokko lammata kutaa biraa wajjin waa tokko himatti jennaan waliin qoman dhugaa sitti maa jira. Ano deesitu yuusinne. Dhugaa kanas dhugaa. Reeffa mucaa gaggeessan. Akkati caffee si dubbisa keessan ishee bibi. Haalatti gaggeeffamuu danda'u waliin mijeessuu gaariidha. Wal quba qabaachuudha keessaan naa barreessine haayinaan jedhu. Gaggeeffame maali Facebook irratti laxxafan isa? Waa'ee jireenya. Targiteeti boroobe. Ani warri koomenti. Boroobe. Maal wallaggumaaf du'aa jiru inni kayyoon du'eera yeroo waa'ee gamaan gubeessin bobeessaa akka kutaa akka Oromoo adda ta'e. Amma ani oduunumti namaa kun namaan galu takka reeffi ba'ee jedhu takka hin baane jedhu takka immoo akka se'u. Yaa Rabbii kooti furmaata laa dhugas. Dhiiviitiin gaggeessaniiru garuu yoo deebisan hin beeku malee argeeran. Waan barreessitan adda baafaa warri koomentii barreessitan. Isa tanii of jala xaragaa jira. Namni ashaangulliitii bo'aa barreessus nama kamiyyuu of jala balleessaa jira. Fedha naasaa fareena jira. Sinaasaa yaada keessa. Nagaa sagaleen keenya wallaahi mataan na dhukkube. Anarra kun wanti onnee kiyya dhukkuba gara ganama kaasetu bo'oo